fiigenumaan itti bilbile. Akkas naan jedhanii naan jette namarraan hin bira ga'ee jechuudha. Namni sun maal naan jedhee bira ani iyyeettidha naan jette. Ani iyyeettidha nan ajjeesisinii booniin kan lubbuu ishee darbe sababa mucaa kanaati. Maali jennaan dheengadda wal lolanii jiru. Wal lolanii uffata ishee fudhattee manaa ba'uuf turtee inni manatti hin deebine deemee ala bulee. Saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette. Pointiin bakki qabatamuu qabu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya bakka kanadha. Saariidha waliin hoteela bule. Viidiyoon waraabamee booniitti ergame. Wanti boonii ganaafates waan kana malee waan biraa miidiyaa irra deddeemu kanaa miti. Qananii addunyaa argitan bara 2017 har'a namni waa'ee ishee haasa'u hin jiru. Booniidhaaf illee har'a boochuu har'a waay jettan boruu hin dagattan. Madaa gubaa qaama Beeyin waa hedduu dubbatti. itti hafu garuu harmee ishee qofa. Waan nama fayyada jedhamu hedduu dubbattee jirti. Shamarroonni keenya waa hedduu irraa barattan jedheen abdii qaba. Viidiyoo guutuu qabadhee dhiyaadheen jira. Joosiinii fi booniin wal lolanii guyyaa takka osoo hin ga'iin biraa deemeetuma dhaqee kaaffee saarii waliin ture. Namni yeroo ammaa gaa hundi silkii qaba. Viidiyoo saareenii fi joosiin wajjin jiran waraabanii itti ergan eenyutti? Booniitti. Booniin kana gidee agartuu feentii naqqaltee jechuudha. Akka oduun takka takka immoo dubbatamaa jirutti sababaan wallolii jaraa joosiitu makiinaa isiin bitteef siinoo jala galchee jedhan. Silaa lubbuun kan bahu kan isaa ture jedhan. Makiinaa dheengadda bitanii turan sana siinoo jala galee jedhan makiinachi. Sanaan booda dhimma makiinaa kanarratti qidu waliin jedhanii inni biraa deeme. Isiin deemuuf turtee isatu dursee deemee jedhan. Isiidhaa uffata wal qabattee dura bu'ee deeme. Rakkoodha dubbiin kun. Amma wantiin jedhuun lubbuu isii waaqni hamaaru shamarri keenya murtoo kana hin fudhatinaa amma isiniin jedha irra deddeebi'ee. Gama biraatiin booniin wantoota garaagaraa hedduu as dabartee jirti. Araara garaagaraatiin qabamteetti. Karaara teessee kophee namaa qulqulleessitee jirti. Hixaa garaagaraas kukkuttee jirti. Yeroo jireenyitti mararee akka sanatti of jibbituyyuu of hin ajjeefne amma of ajjeefti jechuun kun waan nama dhibudha. Isinis irra deddeebitee dubbataa turte. Yoon of ajjeese ani joosii kooti jedheetan of ajjeesa malee waan biraatti wantiin of ajjeesu hin jiru jettee irra deddeebitee dubbataa turte. Haasawaa isii keessattis yeroon kan kootis gaheera jiraachuus hin barbaadu guyyattiin kun akkasiin dhuftu nam beeka ture jettee dubbatte. Haasawaa isii keessatti yoo dubbattu takka puchee kan koo joosii jechuun dhiiftu haasuma fedhe keessatti normaanii abbaa koo abbaa manaa koo jechuun dhiiftu jaa koo jechuun dhiiftu jechuudha. Garuu kaleessa gizee dhimma of ajjeesuu dubbattu waa isaa hin dubbanne jechuudha. Asirratti egaa sagaleen karaa barreeffama garaagaraatiin bahaa jiruu fi sagaleen karaa biraatiin ammoo sagalee wanniitu bahaa jira. Sagalee karaa waasaappiitiin bahaa jiru. Akka wal dhabbii jarri lamaan jidduutti ta'ee jiru ni dhageeffama ni argama jedhama. Duubaa fi duraan wal biraan isiniin ga'uudhaaf qophii xumureen jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatti warroonni nu hordoftan galatoomaa isin jecha. Subscribe gochuu, like gochuudhaa fi hiriyoota keessan dhimmi kun isii yaachisee jiru irratti immoo share gochuudhaan akka waan kana gootan isinii jajjabeessaa. Gama biraatiin maatiiwwanii fi firoota dinqisiifattoota boonii ammoo jajjabinaa fi sabriin hawwaa fi jechuu barbaada gara viidiyoo. Viidiyoon kun egaa gamme waa'ee joosii hin maxxansin kirri akkasii keessa hin galin boru booniin sababaa joosii jettee akka duute kun beekamaadha ishii biroo. Ani immoo gaafa dhugaa dhoksan nan aara dhugaan dhaladhee sababaa ta'eef. Sababaa eenyuuf akka akkas taate kun wanta beekamaadha. Inniyyuu hinuma bahee poolisiin dhimmicha qabatee qorachaa jira waan ta'eef dhugaa jirus bakkeen hin baha. Waan ta'eef ammasitti tasgabbaa'ii leenca koo jette. Tole waaqni dhugaa hin dhoksin abdoo koo jette. Kuni warri waan kana dubbataa jiru beeki warra isiitti dhiyaatuudhaa fi godinyoota isiiti. Kanallee hinuma baha abshir
dhugaan Joosiin yoo inni seera jalaa bahe inuma agartaa dhugaa. Agartee Jooniin akka inni seera jalaa hin baane beekamaadha jechuudha. Maaliif wantoota hedduu jira ragaa viidiyoo siifaa kaafamee jira amma. Viidiyoon isii TikTok irraa kaafamee jira jechuudha. Wantoota hedduudha. Laayikii illee godheera yeroo isin akka jettu. Yeroo isin of hin ajjeetaa turte sanatti laayikii godhee jira. Ragaa qabatamaati kun. Ragaa qabatamaati. Yeroo sanatti akka fedhatee lubbuu isii baraaruu qaba yookaan poolisiitti himuu qaba. Dhimma jaarsaaf jaartii kan beeku eenyu abbaa manaatii fi jaarsaadhaa jara lammanii fi rabbii tokkicha Allah waali. Isin galee. Nutis kanuma jenna dhugaa ishee bahuu qaba. Innis waan jiru amanuu qaba. Amma sobee gaddee nama hospitaala ciisaa jiru mana hospitaalaa ciisaa jirti sobdee. Maal jechuun barreeffama dawwan godhe bakka kanatti. Waan barreeffamni kun barreeffama namoota usanii ajandaa osoo hin taane godinyoota isiiti warroota itti dhiyaatanii jechuudha. Magaalaa Furii naannoo magaalaa Furii kan jiraatanidha Shaggar jechuudha. Jarri kun walitti dhiyeenya gaarii qaban warroonni magaalaa Shaggar keessa jiran haalli gurbaan itti waliin turanii haala baay'ee namatti toluu miti jechuudhaan dubbataa jiran. Alas taa'ee barruu dheeraa barreesseen hiriyoota isii nama Joosii nama duraan boonii gorsaa ture ana dabalatee hiriyaan isii nammaa kun akka isiin bulooktu godhee ana dabalatee illee namoota hedduu bulooskitee jira. Gurbaan isii caalaa inaafaa jechuudhaan gara FB isaatiin barreessee ture. Dhimmi kun egaa hiriyoota isii godinyoota isii nama isii gorsu bulookuun akka isiin qobummaa itti dhaga'amuu fi akka isiin miidhamtuuf sababaa guddaa kan ta'u jedhamees yaadamaadha. Gama biraatiin viidiyoon isiin dheengadda poostottee turte guyyoota kaleessa oolee har'a guyyoota kaleessa gara galgalaa kaafamuusaa dhaga'amaa jira. Eenyutu kaasee akkaawuntiin isii eenyu bira jira kan jedhamus poolisiin waan kana akka qorachuu qabu dhimma kana ilaalchisee wantoota poolisiin dubbate takka takkas qabadhee kan inni dhufu ta'a. Dhugaan boonii ammallee haba'u kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya dhiironni yeroo gaahila horattan lamuu tasgabbaa'uu qabdan sakkan jechuu qabdan halkan bakkee buluu fi dhiirota shamaroota biraatii waliin hariiroo qabdan dhibbatti dhaabuu qabdan. Maaliif shamarri hedduu takka inaafti miira inaaffiirraan kan ka'e of to'achuu dhabuu fi lubbuu isii dhabuu waan dandeessuuf isin wantoota kana hundarraa of eeggachuu akka qabdan kabajaan isin beeksisuu barbaada. Wantoota shamara mufachiisu. Shamarri erga dhuftee jaartii kan kee taate jaartii kan kee uffata kan kee irratti dhiyoodha waan ta'eef citiisii maalummaasii amalasii maaltu sii gammachiisa maaltu sii rifaasisa maaltu immoo jireenya isii kana isii dhowwaa jechuu qabda. Tokkoffaa irratti jireenya isiin duraan dabarsite dhibbatti akka isiin irraanfattuu fi atis irraanfattee wajjin jiraachuu qabda. Jireenya guyyaa jammarte irraa kaatee tokko itti jammaruu qabda. Waan isiin duraan dabarsite isii dura qabdee of jibbisiisuu hin qabdu jedheen barbaadan. Atis immoo jireenya kee duraanii keessaa dhibbatti baatee haadha manaa kan kee isii kana waliin jiraachuun gaariidha jedhee yaada. Nageenyaa fi haala jireenyaas to'achuun baay'ee tokko gaariidha. Miira waliis to'achuun gaariidhaan sin hin jaa.